jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo kun arraata biyyoolessa Oromiyaati. Arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa haala yeroo irratti qophii addaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophii addaa keenya har'aatiin ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa dhimmoota yeroo irratti yaada isaanii akka nuuf qoodanii fi affeerree jira. Kan isin waliin turan Daandii Lamootii aga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Ayyee Jaalmarroo baga nagaan dhuftan. Ayyee fayyaa ta'e Jaaldaandii atis baga jiraatte. Ayyee egaa akka waliigalaatti haalli siyaasaa Oromiyaa keessaa deddeemaa jiru haalli dhaabaa impaayirtii irratti namoonni yeroo itti dhaaba keenyarraa ABO irraa waa dhaga'uu barbaadantu jira. Kanaaf mee sochiin waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo maal akka irra jiru, haalli siyaasa mooraa qabsoo bilisummaa Oromiyaa keessaa, haalli yeroon impaayirtiin keessa jirtu, haalli jijjiiramaa godina gaanfa Afrikaa fi addunyaa sochii bulchiinsa dabaa impaayirtii waliin qabatee itti ilaalaa jiruuf dhiyeeffama humnaallee wal qabsiisee haala waliigalaa irratti deemaa jiru kan siyaasa ho'aa impaayirtii keessummeessaa jirtu keessaa namoonni dhaga'uu barbaadan hedduu jira. Kanarratti ilaalchisee dhaabni ejjennoo yookiin ilaalchisaa maal fakkaataa? Kana irratti yaada keessan nu qooda. Ayyee fayyaa ta'e Jaaldaandii egaa gaaffii hedduu wal duukaa tarreessitee na gaafatte. Ammoo yaada gabaabaa qabu sii qooduu fi akkasumas daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa akkasuma uummata Oromoo yaada akka dhaabaattis qabnu ibsuu fi haala har'aa kana egaa haala kaleessaarraa kaasee wal qabsiisee yoon hime irra naa salphata waan ta'eef Jaaldaandii xiqqoo ishee gara duubaatti fageessee kaasuu barbaada. Inni kunis akkaataatti impaayiritti keessatti warri amma barcuma aangoo siyaasaa harkaa qabu. Barcuma aangoo siyaasaa sana immoo cancala isaa namni tokko qabee gara barbaadetti oofu qumaarri taphatamaa turee fi ammas taphatamaa jiru kuni xiqqoo wal xaxaa ta'ee uummata Oromoo fi uummattoota impaayiritti keessa jiranii afaan faajjiif burjaajii keessa galchaa dhufe kuni akkaataa itti taphatamu xiqqoo irra bahuun barbaada. Kunis maali yoo jettee yeroo duula Tigraayitti duulame irraatii kaasee yoon ilaale akkaataatti wal qabatu yaaduma kiyya gabbifachuu fi yeroo sanatti duulli suni gaggeeffame. Egaa yaadatta yoo ta'e lolli kuni lolan barbaachifne nagaan xumuramuun ni danda'a waan akkasii yeroo jedhamaa turetti Abiyyi waan inni jechaa ture yaadatta sana warruma miidiyaa hordofuuf hin dhiisa. Garuu lolli sun ta'e lola ta'e sana keessatti lubbuun namoota hedduu gaaga'ama keessa seenee qabeenyi biyyittii barbadaa'e achi booddee nagaatti immoo deemame. Yeroo nagaatti deemamu nagaan bu'ee jedhame akka sarpiraayizii wayiyyuu namatti ta'a ture akkaataatti lolli sun haa deemu jedhamee nama sirbituu tokko Taarikuu jedhama natti fakkaata yoon dagachuu baadhee ani lolaaf nama hin dadammaqsu dargaggeessa ibiddatti oofu dhagaa mataatti baateetu akka aadaa naannoo kootti nagaa buusa uummati waan jedhu wayii tokko dubbatee nama abaaramaa turee fi ajjeefamuuf barbaadamaa ture tokko faa yaadadha yeroo sana yeroo ilaaltu nagaan ni bu'a jettee yaaddu turte yeroo nagaan bu'u kanaaf sarpiraayiz nama godhan jedhe akkuma ta'eefu nagaan sun bu'e jechuudha. Nagaan bu'ee booddee maaltu ta'ee hanga ammaas maaltu jira jechuun waan biraa ta'eetu maafan sana kaasa. Erga sun ta'ee booddee Abiyyi international community diplomatic corridors and ambassadors waan jechaa turetu jira. Duulli gara kaabaatti nu mudate suni gara kibbaatti egaa Oromiyaa jechuu isaati kibba biyyittiitti sirna dhablummaa dhadhalee malee lola miti kan naannoo kana jiru. Amma gara kaabaarraa fixannee jirra waan ta'eef gara kibbaatti gaddeebi'eeni nagaa buusuu sirna dhablummaa dhalate tasgabbii gochuu fi seera kabachiisuun hojjedha yeroo gabaabduu naa kennaadha jedhe. Maaliif kana jedha yeroo sana guutuu biyyittii keessatti akka nagaan bu'u barbaadameetu waraanni bilisummaa Oromoo qaama nagaa kanaa ta'ee rakkoo siyaasaa dhibdee biyyittii
biyyittii ta'ee yeroo dheeraa ture kana furii waan jedhamee dhiibbaan irratti ta'aa ture fi kuni waan guddaa miti siyaasa dheeraa ture miti adda bilisummaa Oromoo dhaabni ganamaa galeera warri kun shiftaa maal jechaa ture yaadatta ta'e miidiyaa adda addaa namni hordofu yaadata kana achirraa xiqqoo kadhannaa sanaanii yeroo gabaabduu wayii kennameefiitu ture maaltu ta'e wanti ta'e tokkoyyuu hin jiru lolli itti fufee injifannoo adda addaatti galmeessaa turre akka jedhame torbanoota guyyoota ji'oota waan jedhame sanaanii sirna dhablummaatu ture sanan tasgabbeessa waan inni jedhe tokkoyyuu osoo hin ta'in hafee jechuudha. Dhugaan jirus sana miti ture. Dhugaan jiru waraanni bilisummaa Oromoo loltuu bilisummaati Oromiyaa fi Oromoof manaa bahee sana hojjechaa ture milkiinis ture beektaa. Achirraa gaa dhiibbaatti deeme akkaataa kanaan xumuruun dandeessu lolli kun babal'atee guutummaa biyyittii keessa jira. Oromiyaa golee hunda keessatti bal'atee jira waan ta'eef nagaa buusuu qabda. Eessee mari'achuu qabda. Ha jedhamu dhiibbaan diidaatti dhufus dhiibbaan Oromoo irraatti dhufus lolaanis immoo harka micciiraa jirurraas kan ka'ame araaraaf teenye. Araaraaf yeroo taa'ametti gaa Taanzaaniyaa odola Zaanzibaar irratti jalqaba jaallan dhaqanii waan tokko dudubbatamee marsaatti aanuuf karaan banameera maal waan jedhu fakkeessiif dudubbatamee deemame marsaa lammataatu ta'e. Ananiyyuu jaallan kiyya dirreerraa waliin taanee irratti hirmaanne. Namni kun maal fedha ture yeroo sana? Namni kun dhugumaan nagaa buusee gaaffii Oromoo deebisuu osoo hin taane bakka hin mul'anne wayii tokko nutti kenne koorti nu gochuu barbaade. Waliin hojjenna rakkoon hin jiru. Rakkoo hundeerraa furuu osoo hin taane sirna biyyittii gabroomse bakkaa kaasuu osoo hin taane dhaabota adda addaa kanii biyyittii keessatti hojii hojjetan isaan akkasii kana haaromsuu jijjiiruu fi gara dimookiraatiitti ceesisuu osoo hin taane ko'oobti nu godhe yookaan waliin akkuma biyyittii keessatti cubbuu inni gochaa turee fi dhiiga dhangala'aa turetti cubbuu sana hirmaanne akka waliin hojjennutu barbaadame egaa isa kana yeroo hedduu ibseen ture wanti kuni milkaa'uu didee jechuudha. Sana booddee itti aansee maaltu ta'e araara kana erga akkasittiin kuphisanii fi gaaffii Oromoo hundeerraa deebisuu hin barbaanne inni itti aanee ta'e maali adda nu caccabsuudha yaadanii yaaldaan diigaa waan ta'e argiteetta. Adda nu cabsuu sanaaf immoo Oromoon rakkoo keessa jira. Nagaa barbaada jedhaniitu hiriira adda addaa qopheessaa turani safuu Oromoo aadaa Oromoon illee yeroo rakkatu waan gochuu qabu sanallee gara siyaasaatti jijjiiranii haala aadaa Oromoo ganamaa balleessuu danda'uuni Oromoon beektaa ganyaa fardaa diidatti calliseetuma hin cancalu qotiyyoo callisee hin camadu yookaan ijoollee harkoota irra kaa'ee hin baachisu. Okoleen tolan fannifamu, gaadiin tolan fannifamu, gindiif qambarriin tolan fannifamu yeroo rakkatee akkas ta'u dhiibbaa kamuun dhala yoo kadhateen dhageessifata. Rooba garmalee caamee hongee ta'e kadhatee roobsifata. Rooba garmalee roobee immoo balaa geessisu kadhatee hin caamsata. Oromoon saba akkasii ture. Kana haala abbius godhuuni waan goggodhanii waraana bilisummaa Oromoon illee gaaffiinsaa iyyuu maal barbaada? Nagaan akkamitti bu'aa isa jedhu too ilaalcha keessan galchiin akkanumatti waan kuni ta'eetu adda nu caccabsuutti waan deemamutu ta'ee jechuudha. Haala akkasii kana keessa immoo maaltu ture? Lolli immoo jabaateetuma deemaa ture jechuudha. Nagaa barbaanna jecha qe'een Oromoo golgolaa'ee lolamee duutii hidhaan waa hundumti immoo waliin ta'aa ture jechuudha. Kana keessatti lola jabaatu adeemaa ture. Beektaa sadarkaatti xiyyaara nama malee dabalatee waa hundumaa waan harkaa qabu waraana tokko irratti fayyadamuu qabu mootummaan abbaa irree kun fayyadamaa lolli deemaa ture jechuudha. Kanaanis hundumti isaa iyyuu hin taane. Wanni waliin hojjenna jedhanii sobanii bakka dhokataa sinii kennineetu Oromoon tokko maal jedhan sunis hin milkoofne adda nu caccabsuun sunis waan tokko waan jijjiire tokko iyyuu hin qabu mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo ka durii caalaayyuu qullaahe malee isarra darbeesi lolli adeeme tokko iyyuu waan jijjiirame hin qabu dugda diinaarraa hidhanne akkattiin lolluu fi dhiyeessii mooraa qabsoo keenyaa nuu gabbise malee sanarra darbanii immoo warra Keeniyaa kana fa'aa political fault line irratti barbaadaa ture Abiyyi waan tokko milkaa'uu fidite gara Somaalee, Jibuutii, Sudaan, Eertiraa olloota isaa jiru hundumaa waliin wal tuttuqee Keeniyaa waliin nagaa relative ta'e wayii tokko qabu ture sostobee malaan gara waraana bilisummaa Oromoo
daboo kadhannaa dhiiga harkaa qabu sana tuttuqsiisachuutti galchuutu ture jechuudha. Haala akkasii kana keessatti dippiloomaatiik shiiftii wayii Finfinneerra gara Naayiroobii deeme Abiyyiin baay'ee aarsaa turetu ture. Ruuttoon ammoo nama Raayilaa Odingaa jedhamu mormituusaa kan mormituu yeroo dheeraa ture biyya sana keessatti siyaasa naannoorraa yookaan lookaalirraa fageessuu barbaada waan ta'eef Abiyyiin innis akkaataa itti kaampeen godhee fi nama kana achi fageessa wal gaggaafachuutu ture jechuudha. Abiyyi yeroo akkanaa carraa argatetti waraana bilisummaa Oromootti duula naaban ta'otee kanan sii godhaa jedhee jechuudha. Namtichi kun hagam akka qumaara taphatuu fi gaggaragalaa ta'e summaa ta'e toon beekii ruuttoon sanatti illee seenee dogoggora uume jechuudha. Dogoggora kana keessatti Raayilaanis hin dabarre Abiyyi sana kaampeenis hin goonee fi ergamaanoo tuqsiisee fi Keeniyaan illee amma sadarkaatti tasgabbii dhabuutti deemtu yoo argite ta'e naannoo Turkaanaafaatti deebi'anii Itoophiyaa waliin woboo miti argite hawaasi hidhate ofiisaa walitti bu'u waan akkasii kana rakkoo seenan isaaniiyyuu waan akkasii kanatu ture jechuudha. Kanaafi namni kuni akkaataa inni itti qumaara isaa taphataa deemee homaa tokko gaafa materialize gochuu didu bu'aa argamsiisuu didu gidduu kana immoo maaltu ture waan ho'aa tokkotu ture jechuudha. Egaa dudduubbee isaarraa kaasee akkasittiin kan hin fidee fi akkitti inni deemetu firii argamsiisuu fi dide nama goyyomsee kiyyoo isaatti galfachiisuu gaafa dadhabu jaarrolee keenya qabsoo keessa bara dheeraa turan akkaataatti qabatu wayii tokkotti immoo deemee jechuudha. Isaan kana maal godhee kiyyootti geessee gashuu fi ajandaa qopheesseefitu jira. Sababiin immoo maal jedheetu walitti qabee warri kaabaa tokkoomee jira. Habashaa against Oromoo ta'uuf deema. Koottaan tokkoomna waliin lollaa akkasittiin walitti qabee ajandaa seet godheefi. Ajandaa akkamitti seet godhaa fi egaa waan deddeemaa jiru argiteetta. Mootummaa ce'umsaa tolchinaa. Mootummaan ce'umsaa biyya keessatti deemee immoo naannoo irratti akkamiin tolfamaallee kana waan baay'ee dheeraa ta'e barnoota illee nama gaafata jechuudha. Hubannaa illee nama gaafata. Itoophiyaa keessatti rakkoon akka biyyittiittidha jira. Oromiyaa keessatti addatti ati mootummaan ce'umsaa tolchitu akkaataatti jiraattutu hin jiru beekta. Yoo jiraate immoo Oromiyaan kophaatti nagaa taatee mootummaa ce'umsaa tolfattee waa hundi gara dimookiraatiitti ce'ee biyyittiin immoo lola keessa jirtu bakka biraarraallee Oromiyaatti dhufamee lolli deemuu osoo danda'u akkaataatti mootummaa ce'umsaa godhanillee nama dhibaa isa kana bal'inaan yeroo biraallee haasa'uu dandeenya. Haaluma jiru xiqqoo kaasuu fi mootummaa ce'umsaa dhimma Finfinnee, dhimma Dirree Dawaa, madda walaabuu, Moyyaalee, daangaalee Oromiyaa kana warri akkasii kuni taking time boombiidha. Har'uma kaasteetu har'uma akkasittiin deebi'a akkasittiin goona waan jettu miti. Jaarroleen keenya umurii isaanii waggaa 50-60 qabsoo keessa turanii xaxaa siyaasaa haga kanaa hin beekan jechuu haa ta'u egaa hin beeku ani jecha biraa yoon dubbachuu baadhellee gaarii akkamittiin sobaman ka jedhullee na dhibaa jechuudha. Wanni kuni dhimmi Finfinnee, dhimmi Dirree Dawaa, dhimmoonni bakkoota garii jiranii Oromoon rakkoo akkasii qabu akkaataatti furachuu danda'antu jira. Dura nagaatu bu'uu qaba. Nagaan sun dura lola dhaabbachuu qaba. Lolli suni dura mootummaa abbaa irree lola kana lafte biyyittii irratti ka'uu qaba beekta. Tartiiba qaba. Kuni hundumti akkaataa kanaan egaa wanti inni ajandaa kenneefi maaliifi ka jedhutu gaaffii namatti kaasaa jechuudha. Maal jennaani? Rakkoon akkasii kun yeroo fi harka walitti rukuttee miira keessa galtee deebitu yoo ta'e balaa guddaatti nama geessa. Gatii guddaa nama kafalchiisa. Sababoota akkasiitiin kanaan dura Abiyyi aangootti dhufe, Lammaa aangootti dhufe, ijoollee abbaa gadaatu biyya bulche, Oromoon bilisa bahe maal jedhame Oromoon daangaa irratti rakkoo adda addaa qabu. Of ittisuuf jecha rakkatee qawwee bitataa ture. Yaa bilisoomne nagaa yaa buute qawwee isaa ofirraa gurguraa ture yoo yaadatta ta'e jaaldaanni qawwee ofirraa gurguraa ture. Maal jennaan bilisa baheerare bilisa baaneerraa ijoollee keenyatu aangoo qabateera waan akkasii ijoollee keenya maalii keenya hin jiru beektaa. Sirni ati ijaartuu biyya tiksuu danda'amoon danda'uudha malee obboleessa koo obboleettii koo haadha koo abbaa koo miti dubbiin. Abaluu isaa miti dhiiga isaa miti beekta. Haala akkasii keessatti goyyomee Oromoon keessumaa kallattii bahaarra ka jiru Oromoon achirraan jiru uummanni keenyi qawwee isaa deebisee warruma isa lolaa turee fi haala adda addaa keessatti siyaasni uummata waliin jiraatee rakkoo bara hedduu keessa waliin qaxxaamure walitti naqe sana uummatichuma isa lolaa ture sanatti qawwee isaa deebisee gurguraa ture Oromoon. Har'a immoo maaltu jira?
akkasittiin qawweesaa yeroo sana gurgursiistee ammammoo dhaqii gaaffii akkasii gaaffuu jetteetiniin uummatichuma deebistee akkas goota yoo ta'e uummati keenyis ilaallachuu danda'u turre jira jechuudha. Siyaasni bara baraan akkasittiin nama goyyomsaa Oromoo kana Oromoon maal barbaaddi? Oromoon akka Oromootti maal barbaaddi? Yoo maal argattedha gaaffiin Oromoo deebi'eera jedhama itti gammaddii ka jedhullee ilaallachuu danda'utu namarra jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf kan inni ciftee qabsoorra jiru. Oromoon maal barbaaddi isa jedhudha beeka. Akkamitti argatti isa jedhudha beeka. Yoo maaltu deebi'ee fi gaaffiin Oromoo deebi'eera jedhamee itti quufamaa isa jedhudha beeka. Waraanni bilisummaa Oromoo malee waan fafakkeessii akkasii ittiin goyyomsitee irra sirbisiistee borummoo Oromoo qileetti asii gadi geessitu akkasiitidhaan fudhannuuf jechuudha. Haalli amma ta'aa jirus waanuma akkasiitii fi uummanni Oromoo waan karaa irratti shorti ta'e wayii geessee karaa dhiyoon deemaan karaa nama bulchaa jedhan sana isa taasisuu hin fudhannuudha jechaa jirra. Egaa ajandaa akkasii kana maaliif yeroo akkasii kanatti taasise namni kun yoo jenne ani waan sadiifi ta'ee jedhee ilaala. Inni tokko Abiy Ahmed Oromoo keessaa konstituensii dhabeera. Biyyittiima keessaa eessatti iyyuu konstituensii inni qabu hin jiru. Garuu maal godhaa yeroo tokko isa tokkorra goree isa tokko miidhuu yeroo tokko isa tokko firoonfatee isa tokko halagoomsuu akkasii hojjeta waan ta'eef akkasittiinidha taphata qumaarasaa. Yeroo gara Tigraayitti duulame lafa keessan Tigreen kanaan dura sinirraa fudhatte maal sin goote maal taate akkas sin goote sinii deebisna anatu si wajjin jira maali jedhee masaraa keessatti siidaa adda addaa ijaaree uummata Amaaraa kana Tigreetti diinomsee uummata waan inni ittiin adda bahullee hin jirre baay'ee uummata tokko ta'e sana wal dura dhaabee dhiiga guddaa dhangalaase. Oromoos yeroo sana daboo kadhachuu yaalee ture kan waliin daboo dhaqe sinuma jira. Yeroo sanas Oromoo akkitti inni daboo kadhate Tigree baramee qasimmiite anatu amma bakkatti galchuuf jira waan akkasii jechaa ture jechuudha. Uummata biyyittii keessaa nagaa buusuu walitti fiduuf roomsuu fi hiree isaa irratti akka murteeffatu gochuu caalaa wal dura dhaabuudha filate namni kun. Kanaanidha barnoota argate wayii natti fakkaatan. So kanaafi akka sadii keessaa inni tokko deeggarsa Oromoo biraa dhabe. Iddoo biraa irraas hin qabu. Tigree biraan qabu, Dabuubii yookaan immoo uummattoota kibbaa biraan qabu, Somaalee biraan qabu, Amaara biraan qabu, eenyu biraayyuu muka gogaa qobaatti hafe waan ta'eef amma ani Oromoo ilma Oromooti. Qe'ee Oromootu rakkoo qaba. Rakkoon kun immoo warra kaabaarraati nutti dhufe. Anammoo dura dhaabbadhee loluu fi deeggarsa uummataa na barbaada. Paartiileen siyaasaa deeggarsa uummataa naaf arganii kan jedhuun rakkoo akkasiitiinidha dhufee uummata Oromoo keessatti rakkoo biraa uumuu. Duule yoo jiraatellee duula hambiraa sanatti dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuu fi ani isiniif hin dhaabbaa akkaataa sanaan barcuma aangoo siyaasaa isaa tikfachuuf jecha deeggarsa Oromoo irraa dhabee bifa kanaan argachuu natti fakkaata. Tokko inni lammataa beekama. Wooboo dadhabsiisaa akkasittiin uummata biratti jibbisiisu waan hedduu hojjechuutti duuluu maalii sanarra darbee gaafa dadhabuu amma haalli jiru waraanni bilisummaa Oromoo warri kaabaa jennu warri akka faannoo Amaara bakka bu'ee lolataa jiru warri akka TPLF Tigraay keessa jiru kuni yoo wal ta'ee wal faana mootummaa abbaa irree kana waloonii saba isaanii cunqursaa jiruu fi sabaaf sablammoota biyyittii keessa jiran hundumaa cunqursaa jiru kana bakkaa kaasuu irratti waloomuu danda'u ta'ee ka jedhu sodaatu jira jechuudha. Wanni kuni akka isaa wal shakkan maaliifi Oromoon dhimma Finfinnee gaafata, dhimma Dirree Dhawaa gaafata, dhimma bakka biraa gaafata. Oromoon mootummaa ce'umsaa qobaatti uummachuu fi isin baddanii isin maal taatanii woboon immoo achi keessatti akkitti taanii dhiyeessan argiteetta gaani kafaa'oof abaa'oon maaliif sadarkaa kanatti gowwoomfaman inni hin jedhuyyuu ijoollee miti jaarrolee bara dheeraa siyaasa keessa turanii woboon humna ittisa biyyittiifaa ta'a waan akkasiifaa jedhanii tottolchan kuni warri kaan akka shakkii horatuu fi walitti dhufuun akka hin danda'amne tolchuu waan yaadee godhe fakkaataa jechuudha. Yoo kun immoo ta'e inni sadaffaani waraanni bilisummaa Oromoo kunoo tokkummaa Oromoo jibbee dhaabboleen Oromoo hundumti isaanii walitti dhufnee siyaasa kaabarraa wal ijaaree nutti dhufu kana dura dhaabbachuuf yeroo jennu wobootu didee jedheetu gaaffii uummataa qabatee waraana jiru miti. Gaaffii siyaasa uummataa qabatee dhaaba jiru miti. Isa jedhu uummata Oromoo waliin wal dura dhaabu waan barbaadaniif kana tolchaniitu. Kana sadanitti akkamittiin jaarroleen keenya galanii isa jedhutu xiqqoo ulfaataa agarte. Mootummaan ce'umsaa akkamittiin hundeeffama. Oromiyaa naannoo tokko qofaa
keessatti biyyittiin naannolee hedduu fi bulchiinsa magaalotaa hedduu qabdu akkaataa kamiin taasifama wanti jedhamu hin jiru. Waggaa meeqaaf ABO'n kana qabatee deema. KFO'n immoo akkamitti akka miilan harkaa fuudhee fi achitti uddeellaa ta'ee fi hin beeku kanatu jira. Jara kan akkasittiin walitti yaame. Mee osoo kuni akkasittiin jiruuti kanaan dura jaarroleen keenya kuni gara biyyaatti osoo hin galiin Asmaraatti Abiy waliin wal arganiitu. Namni kuni gaafa achitti wal arge maal jedhee waan jedhe sana akkamittiin guutee yookaan akkamittiin hanqisee har'oo akkamittiin kiyyoo kanatti seenuuf deemu isaanuu maal barbaadu? Moo umurii isaanii akkasittiin qabsoo gaggeessan kana gara dullumaa keessaa dhiigaa fi cubbuu nama kanarraa qooddachuu maaliif barbaadani? Yoo jennee ilaalle ammas gaaffii namatti ta'a. Gaafa Asmaraatti wal arganii Abiy qabxii 5 dubbate yookaan dhiyeesse Daawudiif tokko jedhe mirga hiree murteeffannaa kan jettan kana ofirraa dhiisaa biyyatti galtu yoo ta'e mirga hiree murteeffannaa waan jettan ofirraa dhiisaa. Dhaabni guddaa waggaa 50 fi yookaan waggaa 45 fi yeroo sana qabsoorra ture kuni yeroo itti mootummaan burkutaa'ee jige dhiigni ilmi Oromoo fi qarree fi qeerroon Oromoo dhangala'ee Oromoon jiruuf jireenya deemsa hundaa keessaa walitti dhufee wareegama kaffalee mootummaa sana achii kaasaa jirutti upper handii qabaataa ture. ABO'n baargeen gochuuf negoosheet gochuuf dirquuf illee upper handii qabaataa yeroo turetti namni kun ennaa gaaffii akkasii dhiyeessu akkamittiin fudhatanii galan ka jettu gaaffii sitti ta'aa jechuudha. Ammas qabsoo akkamitti ture warri kun si jechisiisaa jechuudha. Mirga hiree murteeffannaa waan jettan dhiisaa. Inni lammataa waraanaa fi tika. Akkasuma waraanaa fi tika caasaa biyyittii keessa jiran egaa instituushinoota adda addaatu jira. Ka TPLF ijaaree bakkuma sana ta'a ammatti diiguu hin dandeenyu hin diignu kana fudhachuudha qabdu jedhe fudhachiifatee jechuudha. Nama ajaa'iba. Yoo kan akkasittiin fudhattanii biyyatti deebitu ta'e paartii siyaasaa taatanii socho'uu dandeessu. Ispeesii yookaan immoo politikaal ispeesii jennu dirree siyaasaa isinii bal'isee akka barbaaddanii waajjira banattanii socho'uu dandeessu. Yoo kana gootanii biyya keessatti immoo barcuma aangoo barbaaddani bakka tokko dhokataa ta'een sinii kennaadha jedhe. Inni arfaffaa jechuudha. Inni sadaffaa paartii siyaasaa taatanii akka sochootan siniin heeyyamaa. Isatu heeyyamaa jechuu argite kan qabsoorra jirusi kan injifataa jirusi uummata kee kan immoo ajandaa seettii godhisuma akka har'aa kana jechuudha. Waan barbaade akka isa kaleessaa irraa maan baranne inni jedhu kanaafin duuba deebi'a. Paartii siyaasaa taatu ka jedhee ajandaa tolchuufi isa barcuma aangoos kan kennuufi isa arfaffaa irratti immoo bakka dhokataa isayyuu bakka itti uummata kee bu'aa buustu instituushinii biyyittii keessumaa warra mootummaa jechisiisu osoo hin taane bakka dhokataa waan sana argiteetta yoo ta'e jaaldaandii adda bilisummaa Oromoo bakka lamatti qoodee keessaa bakka dhokataa waan jedhu warra akka qajeelaa Mardaasaaf kennee waadaa sana guutummaatti hunda isaanii iddoo tokko dhaabee osoo hin taane isaaniinuu gargar baqaqsee waadaa sana qajeelaafaaf waan guute fakkaataa jechuudha. Inni shanaffaa yoo kana hundumaa goone Oromoo tokkoomsineetu siyaasa kaabarraati rakkoo nutti dhufu immoo waliin dura dhaabbannaa warra Habashaa yookaan warra kaabaa jumlaatiin jechuudha waliin lolla. Agartee Oromooni akka Oromootti biyya isaaf waggaa hamma kana qabsoorra ture maal barbaada isa jedhu osoo hin taane kana goona sana goonaa irratti waan hundaa'e yerootiin jijjiiramu. Ejjennaa akeeka kaayyoo qabsoo bara dheeraa sana galiin keenya maalii osoo hin taane waan guyyaa guyyaan jijjiiramu sana duukaa akka qiqillaanfataa deemu tolchuutu dhalatee jechuudha. Namni kun akkasittiin waadaa kana tokkollee hin guunne jaarroleen keenyi gaaffiilee hedduu sabni kun qabu dhiisanii waan xiqqoo kanaan guyyoomfamanii yeroo itti moo'icha qaban yeroo itti olaantummaa qaban yeroo itti sabni injifatee jirutti ija jabaatanii illee falmachuu dadhabuu kanaan akkaataa kanatti galame jechuu yeroo sana. Kanarraa jiilan qabaanne galanii ni hidhaman. Otoo Finfinneen bu'iin rakkoon sun dhalate yeroo sana waajiran sinii kenna biyya keessatti jedhee lammaan immoo waa waadaa seeneefiitu ture. Iddootti qubattanii bakka sinii kennina jedhanii iddoo qubatan dhabanii jechuudha. Gaafasuma rakkichi kan inni jalqabe dhugaa dubbachuuf. Hoteela firaa, hoteela namaa wal beekanii waan akkasii keessa qubachuutu dhalate jechuudha. Har'oo akkamittiin kun ta'e namni gaafas akkasittiin bakka qubannaayyuu isaan dhorkate har'aa hoteela guddaa kireessee fi ispoonsar godhe akkamittiin jaarrolee kana walitti yaame. Maaliif inni akkas jedhaa odeessa gahaa qabna.
jalqabaa naannoo ji'a tokko oliif sheekotaa fi jaarrolee wayii tokko walitti qabanii hoteela Kingis jedhanii kaa'anii turan. Hoteela Kingis kuni irra guddaa namoota gullallee jijjiiran kanatu naannoo sana quqqubata. Hoteela kana keessatti namoota kana walitti qabanii mootummaa ce'umsaa dhaabuuf jirra maal jedhanii jaarroleen kuni namoonni isaan walitti qaban kunillee dhugumaan hiree Oromoo irratti siyaasa Oromoo irratti ani gaa xiqqeessuu kiyya miti maal jennaan jaarrolee sheekota abbootii amantaati yoom siyaasa kana keessa turan ka jedhuufin kana jedha malee hin danda'an jechuu koo miti naaf qalchaa dhiifama naa godha maal jennaan piroofeeshinii isaatu sana miti keessan turre amantiidha qaraasisaa wangeela lallabaa namni ture waan siyaasa kanaa xaxaasaa fi cubbuusaa quba hin qabu jedheen kana jedha namoota kana ji'a tokkoof Kingis Hotel tursan Kingis Hotel irraa booddee gara Ililliitti jijjiiran Ililliitti gaafa jijjiirame namni tokko ciisicha nyaata maal waa hundumaa hidhee guyyaa 4 turame keessatti 53,235 mallatteessee jechuudha. Gaafa xumuratanii ba'an immoo 10,000 tiraanspoortii isinii ta'a jedhameetu harkatti kennamee fi kun walumatti 63,000 fi 235 dhufa. Namni hirmaate egaa garee adda addaati. Garee waaqeffannaa, jila abbootii qaalluu, jila haadha siinqee, jila abbootii gadaa, jila yaa'ii finfinnee, jila waayillammarii. Waayillammarii ka jennu jaaldaandi kasi ajaa'ibu koloneelotaa fi jeneraalotaa PP'ti. Jila waayillammarii ka jedhame as keessatti hirmaate namoota tikaa fi waraana keessaa walitti dhufan 11 jilli kun. Walumatti nama naannoo 130 wayitu hirmaate. Dabalataan immoo warra kafaa'oo abaa'oo irraa ijoollota waa ergaman waa bita waa dhiyeessan akkasii nama gara 150 ta'a. Egaa 63,235 yoo baay'iste guyyaa 4 turan namoota 150 gabaabsine yookaan lakkoofsa isaa gadi qabne baasiin ba'e gara miiliyoona 9,485 fi 250 ta'a jedhu. Almost 1 miiliyoona 10 ba'u. Egaa nan kafaa'oon beeku abaa'ooni yeroo dheeraa rakkoo maallaqaa akka qabaatu beeka qabaachuu sanarraayyuu jaallan mana hidhaa turanii karaa nagaa falmanneedhanii galanii mana hidhaa keessatti nyaata dhugaatii uffannaa rakkoo dhukkuba waan adda addaa irratti addi bilisummaa Oromoo gullallee jiru yaalaa isaaniif illee birrii xixiqqoo taate baasuu dadhabuu gaafa mirga wabii namni argatu birrii sanaaf barbaadamu illee baasee hidhaarraa baasuu dadhabuu dhaaba akkasii ta'uutiin beeka waan ta'eef egaa dhaabni kun har'a miiliyoona 10 walitti qabee guyyaa 4 fi uummata hoteela guddaa keessatti nyaachisee obaasee siree kaffalee walgahii gaggeesse ofiisaa yoo jette uummatumaaf hin dhiisa isa kana. Maaliif uummanni hirmaate beekama hoteelli Ilillii 17,000 ture siree fi ciisichi cireen immoo waliini isa kana egaa waan biraatillee ta'a malee warri Ilillii fi warri gullallee xiqqoo wal quba qabeenyuma qaban irraa xiqqoo gadi buusanii fi mootummaafis egaa baargeen godhaniiru achirraa 9,000tti dhagaleera haala sanaanidha hir'ate iyyuu malee guddaa ture baasiin kun. Bifa kanaa waan qophaa'e kanatu Oromoo bakka bu'ee mootummaa ce'umsaa Oromiyaan dhaabaa jedhe. Kanarra immoo darbe wanti ajaa'ibu waraanni bilisummaa Oromoo nu jalatti akkas hojjeta akkas bakka si bu'anii jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana of danda'e. Military political commandii tolchatee hoggana tolchatee waa hundumaa qabsoo ganamaa kaleessa jaalala moofaa irratti wareegama san qabate akeekaaf kaayoo siyaasaa isa ganamaa nadhii gammadaafaa irratti dhabaman jaallan kun irratti dhabaman qabateetudha qabsoo gaggeessuu jira dirreerraa of taliigaa dirreerraa of hoogganaa akkasittiin waraana deema eenyuyyuu waa'ee isaa irratti kana gochuu qaba jechuu hin danda'u gaafa Taanzaaniyaa deemnes ofii keenya of dandeenyeetu deemne gaafa deemne immoo yoo ilaalte egaa biyya rakkoo qabduuf waraanni jiru keessatti warri wal waraanu akkaataatti mari'atu qabu. Yoo walii galee warra qaama siyaasaa ammoo biyyittii keessa jiru karaa nagaa falmus akkatti hirmaachisu qaba. Sana rood maappii sana qabna turre jechuudha. Yeroo tokko baay'ee biyyi wal waraanuurra warri wal waraanuu qofaan walitti dhufee yeroo fi provisional governmentii fa'aa gaggeeffachuu danda'a. Baay'ee yeroo murtaa'aaf gabaabaa ta'e. Provisional government akka state of emergency wayiitti tolfatee nagaa buusuu fi tasgabbii fiduu irratti yeroo gabaabduu erga hojjetee booddee gara transitional governmentiitti ce'uu danda'a. Gaafa transitional governmentiitti ce'u warra siyaasaallee hirmaachisuu danda'a jechuudha. Akkasittiin deema. Yeroo tokko immoo dafee nagaan bu'uu yookaan immoo warri wal waraanaa ture haala nagaa biyyittii dafee to'achuu danda'ee itoo provisional governmentiin hin barbaachisiinu gara transitioniitti ce'uu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf haalli kun hundumaa hin taane biyyittii keessatti
Instituutioniin waan kana hojjechuu danda'u mirkaneessuu danda'u haala hin jirre irratti hundumti isaa mootummaan bifa to'atamaa jirutti mootummaan bakkuma sana bifa jirutti mootummaa ce'umsaa akkaataan itti hojjetamullee hin jiru jechuudha. Kana fakkaata Jaaldaandii haalli biyyittii keessa jiru mootummaan kuni kana hundumaa akka itti inni waammatu gama dinagdeen gama waraanaan, gama siyaasaan, gama dippiloomaa, gama hundumaanuu yoo dhaqee maanuu nama tuqsiisuu isa jedha. Maanuu tuqsiisuu sana dhiiga silaa dibate cubbuu harkaa qabu dhaqee namatti laaqqachuu yoo ta'e malee hundeerraa rakkoo kana furuu, hundeerraa biyyittii keessatti nagaa buusuu hin barbaadu mootummichi. Akkasuma diraamaan kuni kana fakkaateetu jira waan ta'eefini duubaa kaasee haga ammaatti fidee jechuudha. Kanaaf mootummaa akkasii kana mootummaa qumaara taphachuu dhiiga ilmaan namaatti taphachuu irraa kan hafe rakkoo hundeerraa furuu hin barbaanne obboyoomsuu hin barbaachisu. Afaan inni beeku kun dubbisu. Rakkoo biyyittii keessatti qaqqabe kana keessatti warri qooda qabnu hedduutu jirra. Lola sana keessa warri jirru jechuudha. Warri mootummaa abbaa irree kana kuffisuuf lolaa jirru jira. Warri kun walitti dhufuun ni danda'ama. Maaliif hin danda'amu? Sababiin tokkoyyuu hin jiru wanni waan si dhorku. Gaafa rakkoo biyyittii sii galee hubattee walitti dhuftee furuu akka dandeessutti tolfattu ololli adda addaa ka'uu danda'a. Ololli suni olola dhiiga dhangala'uu hin caalu. Ololli sun olola biyyittii bututtee caccabduu sana hin caalu. Yoo caccabdes ollaa gaarii akkatti ta'aniif walitti dhufuu nama gaafata. Yoo tokko ta'anis sabni ofii akkaataatti araara buusee faktiin yookaan immoo haqni barbaadamee araarri bu'uu danda'uu fi gumaan kafalamuu danda'amu tolchuu nama gaafata. Callisanii walitti dhufanii booddee deebisee gara lolaatti waan nama geessuu fi karaa nama bulchuu filachuun hin ta'u. Kanaaf waliigalteen Piriitooriyaa sun fakkeenya gaarii ni ta'a jechuudha. Haalli amma jiru kana fakkaata gaani akkan hubadhutti Jaaldaandii yoon dheeressuu baadhee kanuman qaba jaala kiyyaa fayyaa ta'e. Ayyee osoo hin baane gaaffii tokko kaasee goolabannaa ammatti bakka tokkorraa kaka'aa jiru mootummaa bilisiginnaa qaama aangoon qaba jedhu waliin akka mari'achaa jirtan yeroo ka'utu dhaga'ama. Amma hariiroon sun ni jiraayi ka jedhuu fi haalli yeroo ammaa duulli Keeniyaatiin gama kibbaatiin geggeeffamaa jiru maal fakkaataa waan jedhu nuu kaasaati ni goolabanna. Ayyee fayyaa ta'e ibsa keenya yeroo darbee tokko argiteetta yoo ta'e Jaaldaandii Abiyyi egaa warri inni ajandaa itti kennee uummata Oromoottiin burjaajessuu barbaadu gaaffii belbeltuu tokkotti kaatanii turani. Gaaffiin sunis nu waliin araara maal barbaaddaa silaaftuu nu too harkuma kee jirra warra laga jiru wajjiniin araara buusii waan jedhutti kaasan jennaan isaan waliin dhoksaatti Afrikaa kibbaatti mari'ataa jirra waan jedhu wayiitti kaase jennaani odeessa sana gaafa argannu nuti clear bifa ta'een clear and loud dubbanneerraa jechuudha. Waan akkasii marii akkasii hin qabnu nuti dhoksaatti marii nuti goonu hin jiru. Hin danda'amu dhoksaatti gaaffii sabaati harkaa qabna waan dhoksinu hin jiru. Gaaffii sabaati malee gaaffii aangoo yookaan gaaffii waan biraa miti waan nuti barbaannu. Kanaaf wanni dhoksinee mari'annu tokkoyyuu hin jiru. Wanti irratti walii gallu tokko lama sadii jedhamee barreeffamee uummati itti amanee fudhatee rakkoo uummataa hundeerraa fura ta'ee yoo akkasittiin deema ta'e ifaaf bilisatti baanee mari'anneetu rakkicha furra yoo karaa nagaa gaaffiin keenyi gaaffiin sabaa deebii argata ta'e. Kanarraa kan hafe gaaffii sabaa qabanne dhoksaatti piippii waliin mari'annu hin jiru. Kana ibsa yeroo darbeerraas argitee ta'ee yaada haganuma. Inni kaani duulli gara kibbaa jira maal jedhamu Keeniyaan biyya ishee keessatti duula barbaadde sakattaa barbaadde waan sochii barbaadde gochuu dandeessi. Waan nu galchuu hin jiru suni. Garuu waan maqaa keenyaa walitti hidhatee fi egaa sanarrattis dhaabbatee ibsoota hedduu garaa baasnee waan korrekt ta'uu danda'u waan sirrachuu qabu akka sirreessan jejjechaa turre. Egaa waan tokko ati argitu ibsoota warra Keeniyaa kanarraa waan baay'ee soba baay'eetiin kukkuulamee dhiyaate tokkotu jira. Sadarkaa itti aniyyuu zoonii kibbaa jiru achitti lola guddaa gaggeessanii aniyyuu akkanii madaa'ee harka isaanii irraa bahe waan akkasiifaa waan kun egaa dubbicha achumatti zeeroo akka taasisuu eenyuyyuu hubachuu danda'a. Waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa socho'u waan inni gadi bu'ee Keeniyaa waliin lola gaggeessuu fi tokkoyyuu hin jiru. Isaan biyya isaanii keessatti waan barbaadan hojjetachuu danda'u.
Itoophiyaa keessa hidhattoota dhufanii nu lolan jedhan kallattii biraanis lola wayiitu itti jira. Namni nu jalaa du'e akkasumas jechaa jiru suni waan woboo galchuu miti. Garuu haga daangaa kanarra sochoonuu fi biyya kana waliin daangaa dheeraa walitti qabnutti immoo wanti ta'u tokko tokko nu laallatu mootummaan Keeniyaa irra deebi'ee ammas nagaaf tasgabbii naannoo sanatti bu'uu maluuf yoo shiraa fi xaxaa yookaan kiyyootti galfamuu kana irra deddeebi'anii ilaalan isa jedhu dhaamaamaa fi jirra ammas kanuman dhaamuu fi barbaada. An kanarraa fi mootummaa Keeniyaa wajjiniin rasaasni tokkollee walitti dhukaafneerru hin jiru. Sana gochuus hin barbaannu. Maal jennaani wanti walitti qabnutu hin jiru achirra. Daangaadha walitti qabnaa gamaaf gamanadha jiraan. Ollummaa gaarii immoo waliin barbaanna. Kan kanarraa nafe lafa isaanii keessatti wanti nuti goonu addaa tokkoyyuu hin jiru jechuun barbaada. Ammatti kanuma Jaaldaandii yoon gabaabsee sii deebise. Ayyee guddoo galatoomaa. Egaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa kan isin hordofaa turtan qophii addaa araata biyyoolessa Oromiyaa irraa haala yeroo irratti hundaa'uun jajaa olaanaan ABO Jaalmarroo Dirribaa toorarratti dhiyaachuudhaan yaada isaanii nuuf qoodanidha. Egaa fuulduras dhimmoota ifa ta'uu qabu jennu irratti hooggantoota dhaabaa ajajaa olaanaa ABO dabalate kanneen biroo affeeruudhaan ifa ni taasisnaa. Kanarraa asumarratti goolabneerra. Jaalmarroo yeroo haala rakkisaa keessatti dhaabbattanii yaada hawaasaaf qooduuf dhiyaachuu keessaniif guddoo galatooma. Ayyee atis fayyaa ta'e Jaaldaandii galatoomi.